Hello. Hello, Abet. Maski. Nani. Akkam jirta? Galatu Akka. Nagaa akkamati? Fayyaa. Yaa obboleettii koo baadiyyaarraa gara Finfinnee dhufeeni. Okay. Gaafa nufu abboo akkas gaafa ilaalu fooqii duwwaan ta'e of dudduuba gaafa ilaalu konkolaataa bichaadha. Inuu mana joon jessen siin jedha dhugaa rabbii inuu mana joon jessen siin jedha. Na dhaggeeffadhu obboleettii koo. Kanaan booda suuqii tokko bira deemeetu hin ta'u. Afaan Oromoo haasa'u nan arga jedhee yaadne mucaan tokko dhufe kaardii gaafate gaafa inni kaardii gaafatu anis gammadeen bira deemeen mucaa kana gaaffii gaafadha. Mucaan gaaffii gaafadhu kuni namuma bira taa'ee hojjedhullee naa barbaade jennaaniin. Bilbila keenaaf kenne mucaa kana rabbi isaa eebbisu nama bareedaa ture moo bilbila keenaaf kenne mucattii nama mana ishee nama mana ishee taa'ee hojjetu barbaaddi gaafachaa turte iyyaafachaa turte wanta ta'eefi akkanaan jedhe dhugaa rabbiin siin jedha. Dogongortee jirta. Akkanaan jedhe gaa mucaan kun dhugaa gaafa akkuma sagalee kee dhageen immoo nama gaarii akkati taateen baree. Dogongorii jiraat. Waan si ajaa'ibu immoo bakka waan rakkoon qabu amma waan an hojjedhu mana kee siifan qulqulleessaa qodaallee siifan miicaa. Yoo barbaadellee miila siif inni ogummaa tokko immoo qaba waan si ajaa'ibu. Ogummaan kuni tiruudhaaf gogaallee gargar hin baasa gaafa ayyaanni dhufu. Tiruudhaaf gogaa ogummaa gargar baasuun qaba. Dogongortee jirta dhiifama. Dhugaan si jedha akka gootu.